jettu obboleettiin teenya takka amaanaa nama bira kaawwatteeti obboleettiin tiyya amaanaa nama bira kaawwatte san ishii ganee naan ani rabbii kiyyaafis silatii yaa rabbi yoo gurbaa kana waa goote qur'aana akkanatti biteen sadaqadha yookaan waan akkanaa godha jedhee gurbaa san intallisa akka waan sammuun tuqamee ni maraatte moo akkas jettee waan kana anarratti duba waan inni silatii rabbiif godhe san godhuun narra jiraahi jetti. Silata godhuun agarteen hin jiru. Silata godhu jechuun silata ogeeyyu qoda barbaadee agarteetiin. Silata ogeeyyatu. Akkas. Qodaa godhuun agarteetiin hin jiru. Osoo rabbi agarteetiin qodaan nama agartee bakiila irraa waa baasa. Yoo goote qodaa guutu qabda. Nama islaamaa kana dila kanatti gartee hammaatanii dhiisuun hin barbaachisu. Gurbaa saniif agarteetiin yoon dhiiste irra barbaachisa. Amma yoo agartee egaa waan kana qodaa irra goote guutuu yennaan agarteetiin. Waan kana qodaa irra goote garuu akkanatti nama islaamaa jibbanii hanga addii kanaa godhuun hin barbaachisu. Silata hin godhan jechuun qodaan godhan hanga addii kanaa deemanii. Amma waan sana goote guutuu yennaan beekumsa rabbii qaaliqaati wallahu a'lam. Ulamaadha kan diin kana babarsiisu Firdaus al-A'laa isaan haa qubsiisu. Ulamaadha haqa kan nu babarsiisu.